مخبر بادو تهلي جاتشو وانا تبر باد سيف كونا نجيخي بربانا هما يادين الزنا فتاجشي وقوم دراتو سمنما أولغل شو بعد ليش أتان دلسون هنجرو سيجلا أتلينا كاستين بوتشو ستن أقامو بدين تيجي شو دري يفهم دول أولغل شيء منا وندر أبشة جاتشو ناكم متكبرة نجاهوتي ألتك سيلة ومثل نجاها في جبران قافل ko fara tumata ko video sini warabu bada samu ko naraga ni ga mu maraga te alhamdulillah warri tikka guddan jenne warra shega kesan jenne to man tara wali podin ma kira kastan no jin cenna kama tustan ifamu gudda warri sababu ko le wali tibutan isin jale dawro ko na jirada isin jeda ityan sudan mu ma ke tellen ifamu gudda sababu ko warra sampe inshallah dubbu ko ambasan himu kada to ma sin jed rabbi sababu sin jale إذا فكمي إذا كمت خبجة كوالدتي ركم وانتي برباد نجرا إيداف لا ما برباد هي ما دو وانتي برباد يجرا إيداف شي ركم يا كافدين تريرفو خيسان اللي أبايا سي بتامنا من جنان إنك أبايتي justice indurat اللي وان برباد يجرا أي مدو guys مالي أوفت أبى متبار كأنا كستاتوري وان كأنا كستاتوري في دبرتي تو قط تجريني هنا لو في تجابي تقول مالي تكو وان برامتي أبشر دبرتي تو فتنا دا أتمو نما قبل سنة الرأي اللي هافي by the way دبرتي كم تودا by the way بياني سجلوا ولا قاتي متي يا جمتو دا والله وبالله بتعامل تجتشو وسو عربني أبليس تبابتو أكست فيديو باون خنكي جمينا خنكي أجر سيسا أكيرتي hojjechuu turtee goobazidha ani sindin qisifadha andin qisifatu ta'e sindin qisifadha jabduudha ammallee namni waan dila san keessa darbre namni akkasi baraa san keessa hojja akka dhiiratti hojjetu ture ammallee bika guddaa hin geessaa jechuu waan barbaadde duriyyee hin dhagayina abbaan fedha asirraa ayyuu dhiis ignore godhi ati immoo kaayyoo kan keetirra dhaabbadhu waan barbaadde hundaa'u ta'uu dandeessaa jechuudha. Biiftuun ammaati biiftuuni beektaam dheengadda walaltanii anaa walitti sin araarse. Biiftuuni dhugaa rabbii waa hedduu keessa dabartee har'a kun hojii qabdii baqa just jireenya bareedaa irra jiraatti jechuu amma because namni hundinuu yoo of tohina qabaatee yoo jabina qabaatee waan barbaade arga waan barbaade ta'uu ni danda'a jechuudha. Sigale yoo still suudii keessatti waan akka waa gurguruu shoppingii akka amma hawwiin faan waan takka gurguranii san yoo sanillee barbaadde siif goona jechuu sigale already ati amma famous nama hedduu si beekaa sanillee fayyadamtee hojjechuu hin dandeessaa yoo mana madaamillee hojjechuu barbaadde waraqaallee siif hojjisiisa irra dhaabbadhe irra bulee arrabsamus zabbaxamus ummata irraa waan dandeenyu goone ummanni si gargaaru baay'eetu jira jechuu خسيار رب سجالة خنو سيار رب سونتين خوان كنرتي أجندة كنرتي نوار سجالة خسيجر جارو ترهدو لا بايزوي نما هدو سيجر جارو برباد نما هدو سيجله هدو مني سجالة توانا تبيه قبض جتشو هيا شلكم ستي نجامين ما دانجل ليه ما كوش نلاقي يعني أنا نام عمري كان على شيء تقول उसके क्या करो बर्ती ले डलेगी कहे Aku itu nara gisi nan ise ira beraja cuda kafila ira bera akan ira ogod ellen fatal ira le na citina bitame akan ira ogod ille keta turu edu berti to got bayo fitiga bejerenya wo sette cuda male namalle duru mati barbade kas turu biti kesa korobi begaru wa ande kaji ko ante bi ara lubun ko go tuga ma jawante na galeto maromo ko هما يدنجستي نقولتي تك جستي سنجلج أصون أوجود رأيت وقت خباه يتي بت إن دللي سنتو أصو مجلة هاتي أولي اللي الدربايو فيتن لقي أما اللي جتشو وأنت كستين أجامينة تاع وفتت اللي يوم كبا ناسي فين بيتا يو فتت اللي قاعدت يستجرات تي لا ما كوش كبا فتت يا أنا إيدا اللي أتي مسلمة أمتي يا مسلم idalle kabaji yoo stiil jechuun bakka istaayilii akka dubartii ta'e kuuyinii ta'e dubartiin jechuun
by the way dubartii jechuun bahedduu bareeddi dubartii jechuun si galee staayilii keetillee yoo sitti tolee akkaataa dhiiraa kanallee dhiisii uffata babbareedaa akkuma dubartiitti sattaradhu uffadhu si galee dubartiin akkuma dubartii yoo taate bareeddi si galee lubbutiyya waan si jaaladhuu fi fooxaa keessatti taradhu nama haarawa gaafaati nama haarawa taatee dhufte jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama nuti immoo ani wallaahi wabillahi sifaana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha. Ani amma biiftuu ilaa amma jala hafee hin beeku jechuudha. Waan takka yoo nuti seene nama san jalaa hin hafu waan qadhumatti jechuudha. Si waliin dhaabbadha. An bikka guddaa keessa kin bikka waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuudha lafatti. Suma faanaan qadhumaa si wajji dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhagaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan. Annastiin dhagaami waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamiliif ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootillee himeetin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka takka si gaafadha. Ati haadhaaf abbaan kee ni jirani? haadha ni qaba. Abbaan kee yoo? Abbaan kee guddadhee bareen abbaa kun. Obboleeyyan kee yoo ni jirani? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin guddan. Turtee erga Suudii dhuftee? Waggaa lama reebbuuta. Goonni garuu kontiraata kan koo fixuu bahee ture. Sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza qaallichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee guutaa tokkottaasee hanga guutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootillee numin paaspoortii naa baasaniitu Suudii naa fidan. Suudii naa fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa 6 wayii dalagee aruma awwalaa sana ergee fi yeroo jaraa erguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwalumayyuu jechuudha. Arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biran geenye ta'e hin beeku jaris anaaf ormaa yeroo kun sanaaf ormaa jechuun jennaa barsiisan malee homaa naaf hin goone tokko faaratti waa'ee seenaa kophaasuuf immoo imameeyyoon dhumoo an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata qaala. Tokko faara kaasee himurraa akkuma biyya laalfe bichitti kaasee himuu naa wayyaame. Yeroo dhufee dhummaa. Rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni ilaale waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin ishi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka astiin dhagaamin. Hayaa? Rakkoo. Achi booddee yeroon dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaan dhumne naan dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko sii goona haati keelleen qophaadhaan namni nu biyyaas baasennaan birrii waggaa lamaa sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 ana waggaa lama namni guutuu kan hin dheengaddalee birrii jeshin dhiisee bahe wajjin walumatti qaba akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti si kenna jedhanii sarraafaa naa baasanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashaa aduu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti alamni duraalleen birrii baay'een dhowwattee dheengaddalee sarraafaa wajjin birrii baay'een jalaa gubatee garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjii 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffaladhee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifameef maatiin kolleen durrii jedhee naa agartudha istaayii kollee waa hundallee jijjiiree baduutti galeeti
jireenya kophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Saniifuu xiqqoo si Oromoon immoo duuriyyamuu barbaadina seeti. Garuu ani jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti gammaree jaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraa natti kennanii dalaguu eegale. TikTokiin nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhe ture. Ji'a tokko reefa giyaa bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na bihin garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e inaan kun dheeraadha akkatti illee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu Abiraam. Abshir ishee lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti. Ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti. Garuu ilmi namaa bakka itti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bakka irraa kufe irraa ka'uun jagnummaadha si galee. Ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha. Because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu bika sanitti bakka nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bika sanitti naagalee jechuudha. Osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan ofirratti gadhiisa jechuudha. Si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuudha. Kanaafuu rakkoon takka rakkatuun ni jirti, lama rakkatuun ni jirti, sadi rakkatuun hin jirtu. Kana booda waan rakkatu tokko hin jiru. Waraqaan keetii siif hojjisiisna. Amma ida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira. Wanta akkasitti hin dhagaamini. Amma waa hedduu si dubbisiisuuf miti. Just uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan uummata kan kee uummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbu jirus siif dubbatu jirus hundi si jaalata. Jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru. Ijoolleen Oromoo hundi si jaalatti. Sanumaatillee jaalala uummata amma nama kun 11 kan ilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu. Ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takkasitti hin dhagaamini. Humaa abshiraayaa. Ayyaa dhaggeeffatu. Maasti dhagaamin ida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obboleessa keetiiti. Hawwiinis nama gaariidha. Zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti. Isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqan nuti gargaarsa sii goonu yoo hafellee ani obboleettii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha. Waan ati barbaadde guutuu yoon dadhabe uummatatti kadhadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu. Tokkoffaa irratti maakushu ani miidiyaa kanarra ergaa icciitiin kun lebeen si gargaaranaan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kootii si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa Oromoo wallaa laazim. Sanobichiti sinirraa barbaade isin galee uummanni olii ganne darbee maal yeroo jedhattillee isin olii galuu diddanii yeroo jettanittillee inni dhufee falalaadhee keessaa illee qabsanaa maakishitellee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kootii ati haadha akka haadha kootiitti ati jaalatti jibbitu isaan har'aa kaasee akka haadha kootiitti si ilaala naa jira. Si jaaladha haadha koo. Gaara baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee Oromoo koosinillee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasii jiraataa turte jireenyiitti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhuskee jiraataa ture. Utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isiniin jaaladha. Abshirii. Bakka humaa hin yaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraa immoo ida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira. Reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasofnu jira yaa akka dubartitti. Nagaafadhu rakkoo. Taate bakka amma deemu faxara nyaattee deemu faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate? Laareef ga'ee amma nyaadhu as dhiyeenya wayii nyaanne. Bakka humaa yaadinii zanaa fataa jayii. Bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaas itti dhagaamin isheen eewwud tolee waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa homaa takka hin sodaatin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoo yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laala jechuudha.
Okay? Namaatu waan takkan sodaati laalu waan dubbachuu barbaadu jiraate dubbadhu. Waan hin galleetu jira beektaa makas ummata waan hin galleetu jira. Isin dura akkeessa gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffititeetu jira. Isin maaf akkas gooteetu bakka isin dalageetaa turte kan jedhutu waraqata qabduutu eeyyamaan dhufte kana seeraa dhufte kaatee maaf bakka isin daladdii ummata jedhee gaaffititeetu jira. Xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan. Taate rakkoon qabu hayyee ibsiif ibsuu yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru. Warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka san dalagu maaf achi daladdee warra naan jedhaa turtanii na dhaggeeffadhaa isinitti himu. Tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyyaa na baase tokkodha. Isayyuu to'aatu kun dhageen anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha. Harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan kun manuma namaatii jedhee nassabe. Yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedheetan. Idduma foolisii sun biiroodhaan na baasee daggalii keessa nageessan dalaguu fidadhe. Achi dalaguun immoo akka durbaa of qaqqabuun akka durbaa gochuun hin danda'amu. Hojiin hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti kobzii toshatta shaadanfatta akkas godhatta. Atta jaruu dooriin abisan malee kanarra baatee dhuffannee jechuudha. Viidiyoo kun ni arginu hundi jiraa jechuudha. Aramilleen gaafa Ameerikaa jira viidiyoon adawwalee akkasitti abbaan mazaraa sana kafiila isaatti dalaga malee akkasuma na laale maas gashe dhiira isaatu durba isaatu adargattu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha. Sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaadhu naan jedhu hin qabu. Namni biyyaa na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa adda maal naan hin jedhu. Maatii tokko akkas taata naan hin jedhu. Saniifuu anilleen ummati kun firii naa godhu ilka hojii kofanne itti dhoskadha dheetan. Fatuma gaarii uffadheesan akka kootti gaarii dhareeffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhoskeetiin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan ati tolee miti yookaan ittiin ta'ee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhu qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef fedhan tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheetan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee durummattis barbaadee miti feekii kana uummee Oromoo nyaachuus miti wanti isinii galuu qabu. Jireenyuma dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundeenyu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo maallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasitti tasfaa kutadhe anilleen yoo lubbuudhuma waan nyaadha arabni kun illee akka bakka baastee nan ganne. Duriyyee naan jettee ilma akka bakka baastee nan ganne dheetan beekaa akkasitti jiraataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadee gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kan isinii ibsa. Jireenyuma na jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama maallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii kun jijjiiree mataallee ofirraa cira akkasii jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiise. Siin galee nama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Siin garuu naa bara aan jechuun nama durii miti barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godheef. Akka namni tokko natti dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheerarraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmuxaallee na bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee nan dogoggorsinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu wanta kan balleessine ammallee ishee badiittaa kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishee namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshir humaa yaadin abshir laal dhaga'i. Uffanni nama tokko hin ibsu si galee uffata uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarran kaayatiin inuma namarra kaayate taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akkanaan jaakeetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'a keetis hin gubin. Si galee namni lubbuun dhaga'i namni jechuun akka namni si beeku si beeka akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin tolee warra miidiyaa kan ati amma waan hin beeknee fi ati akkanaa jechuun hin barbaachisu waan irratti waan ati siti tole waan ati barbaadde waan ati laayikii goote irratti hojjedhu. Si galee namni kana hojjedhu siin jechuun qabu ati waan sitti tole qofa irratti hojjechuu danda'uu qabda. Maannim meefallaga nagar bil namni waa si godhe tokkolleen hin jiru. Yoo waa taatellee yoo rakkoon jiraatillee himadhu namni tokko waa sin godhu hin jiru. Ani maakiitu siin jaa jechuudha. Minim qanaa ittee kana booda jechuudha. Qanaa ittee deemta laal ol jettee deemta. Si galee
gajja'uu, rifatu, bobboo, of ajjeesuu waan akkanaa kana keessa sammuu kee daqiiqaa takkaa fi miti sekoondii takkaaf akka yaaddu hin barbaadu. Oromoon abbas haadha siif ta'a, obboleettii siif ta'a, waa hunda siif ta'a. Oromoo kana keessa badaanis hin jira, gaariinis hin jira. Badaa laaltee gaariin akka hin jiraanneefitti himuu qabdu. Gaarii fi badaatu jira jechuudha. Kasidduudhu jiraachuu danda'a, boru gabbee kasi faarsus jiraachuu danda'a. Ifitti himuu qabda jechuudha. Ilmi namaa hundi tokko miti. Haati ilmoo dhaltuu burree dhalti jechuudha. Tokko diimaa, tokko gurraacha, yaadaa fi akkaataan isaa hundi garagara jechuudha. Akkasii nama keenya jechuun. Kanaafuu namni nagara yaadini zanaa fataa jahii akkasii waan takka yaadin ishee ansiifin bilbilaa zanaa fataa jahii waan takka yaadini akkasiin sinjaa bareedduu koo hayaa. Ishi bakka Oromoo baay'ee isinin jaalladha. Galatumaa hundi isiniyyuu itti aansuudhaan immoo gaafa anu iddoo gahee isinin galateeffadha. Galatuma. Uumaa rakkoon jiru amma laal dhiqadhuu zanaa jahii fataa jahii tiktookii illee dhagee viidiyoo takka taphadhu feetu nashiidaa jee waan barbaadde godhiiti. Akkuma duraan akkamitti taphachuu turte hin taphattaami ammallee akkasumatti viidiyoo poost godhachuu barbaada. Achuma mana keessa taa'i viidiyoo hojjedhu poost godhadhu. Si galee waan mana keessa si gaddisiisee mataa si cabsiisee akka waan rakkoo wayii bakka amma rakkoo inni furamti. Hin furraa uumaa yaadinati. Rabbiitu si waliin jira. Ilma namaa caala rabbii abdadhu. Viidiyoo dhiqadhu zannaxii fo'aa jee viidiyoo ajaa'ibaa poost godhi. Tole? Hamaa yaadinashi laayikii hin goonaa, riipoostii hin goonaa, koomantii hin goonaa. Waan hunda hin baxaabbaxna jechuu miidiyaa kanaa. Daboota gargaarsiin sin godha sii goonaa waraqaa siif dareessisnaa homaa yaadin. Akkas ilaala arkitee Oromoon akkatti si jaalattu ilaala. Baree jira. Jaala isaanii argitee? Yaa akkasi. Annaa bakka adeema amma hafuura fudhadhu ishii. Ishi rakkoomti. Yaadhatiyya. Wal agarsii bilbila booda. Ayyee Oromoo kana. Haadha koo Oromoo koo nageetti isin jette ayyee. Gaayis akkam jirtan osoo amma gastii seenyisise haasa'uu hin dandeenyu beetee manni baxaabbaxamee gabbuunee jira saatan. Kana booda dubbii takka nam takka